Godina Gujii Lixaatti qonnaan bultoonni gosa ogeeyyii qonnaa fudhachuun waldaan hojii misooma qonnaa irratti bobba'an hojjechaa turan fayyadamoo taanee jedhan. Godinichatti lafti hektaara 100 ol qonnaa Arfaasaatiin Misoomaa jiraachuu waajjirri qonnaaf qabeenya uumamaa godinichaa beeksiseera. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii Godina Gujii Lixaa hawwitaaf isaatu qindeesse. Godina Gujii Lixaatti qonnaan bultoonni waldaan hojii misooma qonnaa irratti bobba'anii hojjechaa jiran fayyadamoo ta'uu himan. Qonnaan bultoonni kun kanaan dura mala aadaatiin oomishaa kan turan yoo ta'u, yeroo ammaa kana muuxannoo ogeessa qonnaa irraa argachaa jiraniin midhaan paakeejii guutuu fi sararaan facaasaa jiraachuu himan. Qonni baranaa ala dansa. Qonni baranaa bokkeenii dansa. Bara tareefichaa kana irratti hojjannee waldaa wal gurmeessinee nama 13 waldaan sanyii baay'inne bu'aa gaarii barana arganneerra jecha. Haalli qonnaa baranaa baay'ee gaariidha, mijaadha. Haalli qilleensaallee mijaadha. Garuu roobni waan yeroo hundumaa bonaa fi ganna waan walitti roobaa jiruu fi qonnaan ariifachiisaa hin taane lattis aduun fudhanne haala kanaan garuu ittiin qonnaa jirra, misoomsuu jirra. Yuunivarsiitiin Buleeyoraa isaan deeggaraa jiraachuu kan himan qonnaan bultoonni kun hanqinni sanyii midhaanii isaan mudatus waajjirri qonnaa furmaata akka isaaniif kennuuf gaafanneerra jedhu. Qonna isaaniin cinatti hubannoo ogeessa fayyaarraa argachaa jiraniin vaayirasii COVID-19 irraa of eegaa akka jiran dubbatu. Yennaa gabbaatan metira tokko metira lama walirraa fagaadhaa deema akkas jedhanii yennaa gabbaatee ol deebitanullee bisaan keessan dhiqadhaa, saamunaan dhiqadhaa, harka keessan rigaa saamunaan dhiqadhaa, wal bira hin tee'ina walirraa fagaadhaa. Karaa deennee nama cabbannu misooma keennaa fichaa keennaa cabbataa oolla jennee kunoo fichaa keessaa argamuu jirra gabaalee deemuu dhiinye. Warri ammallee ogeeyyiin qonnaalee nu bira dhaabbatanii yennaa duudii ifi eeggata daa'imman keessa eegaa qe'ee keessan qulqulleessa harka keessan saamunaan duraa duuba riddanii dhiqattanii ammalleen waan nuun jedhame san fudhannee qophiirra jirra. Itti gaafatama waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa Godina Gujii Lixaa obbo Akiliiluu Gabra Masqal qonna ammayyeessuuf qonnaan bultoonni tiraaktaraan oomishaa jiraachuu himaniiru. Hanqina gama dhiyeessii sanyiitiin qonnaan bultoota mudatu furuufis hojjetamaa jira jedhan. Hagga ammaatti haga kaleessaatti hektaara 117 faca'ee jira. Midhaan adda addaatiin jecha raawwatamee jira jecha. Bara kana keessa tiraaktarii adda addaa gara tiraaktarii 7 dabalannee mekanaayizeeshiniin illee baay'ee itti deemaa turre haga waggaa jalqabaatti jecha. Tiraakteriin 7 akka hojii kanaatti galeera. Tiraakteriin 7 gale kuni akka qonnaa hordoffiin godhamaa fi exhaustively akka inni hojii keessa seenuu danda'u waan humna qabu cufaan akka inni qotuu danda'u godhamee wanni baay'een hojjetamee jira. Hojjechuu qabnu waan godhuu qabnu akka ilmi halkan nun beelonne akka maatii halkan nun beelonne jabaannee tooftaa adda addaa baafannee qajeelfama karaa ministeera qonnaatiif waajjira qonnaatiin kennamu hordofuudhaan beela jalaa baay'isaa fi cinaa keenya akka isaan dhaabbatan dhaansadha. Gabaasichi kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Godina Gujii Lixaati.